Noroo harka fuune jirtu miti attam jirtu ilaasiniif waan koofiyyaa koo ol baafadhe attam jirtu nagaadhaasin nagaan waaqayyoo siniif haa ta'u. Egaa qabxii lama ani irratti haasa'u tokko diyaaspooraan karaa kamiin gumaacha keenyaa saba Oromootiin qaqqabsiifna. Gumaacha keessumattuu gama COVID-19 kanaatiin vaayirasii ka'e kanaatiin maal gochuutu nutti jira. Akka tasaa ta'ee walgahii tokko kaleessa diyaaspooraa kana keessatti qaamni ta'e walitti qabee keessatti dhaga'e keessatti gumaachi taasifamaa jiru Oromoo walitti qabu haa ta'u malee gumaachi sun kan inni itti ergamu immoo giddu galeessa federaalatti ergamaa jechaadha. Federaalli qaama itti ergu qaba. Federaala immoo siriyyuu eenyutu doomineet godhee jira kan jedhu immoo beektu. Kanarraa kan ka'ee Oromoon kibba jiru, Oromoon lixa jiru gumaacha karaa mootummaatiin argamu yookiin diyaaspooraarraa ergamu kana isa qaqqabaa isan qaqqabuu kana gidduutti korraapshiniin seenaan korraapshinii biyya Itoophiyaa sanaa maal fakkaata kan jedhullee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Keessumattuu Oromoo koomunitii biyya alaa kana keessa jirtan Ameerikaas haa taatanii, Noorz Ameerikaas haa taatanii, Awurooppaas eessayyuu Kanaadaas haa taatanii qaamni warri ambaasaadarootaa yookiin habashootaa gumaacha iddoo akkasiitti godhaa jedhee yoo si waame adaraa keessan hin godhiina. Saba keessan goodaa qarqaratti gubataa dhumaa jiru waan hin qaqqabneef yaadanna miti yeroo buqqaatii Sumaalee buqqaatii maaloo jedhamee guurame sana akkaataatti mootummaan biltiginnaa kun biyya alaa biyya keessaa maallaqa guuree ka'ee OMN fa'iin guuramaa ture hundi sun beektu miti akka inni mana mootummaa keessatti jijjim jedheedhum akka inni hojii adeemsistuu yookiin hojii siyaasaa warra biltiginnaa akka inni ta'e akkaataa inni konfiraansii adda addaa Abiy fa'iif qopheessaa ture beektu miti maallaqisiinii sabni buqqa'e sun miliyoona 1.5 kan ta'u Oromoon buqqa'e sun biyya alaa kana keessaa miidiyaadhaan goofandiidhaan biyyatti fiigichaan tiishartii gurguruudhaan maaliidhaan hundumaan walitti qabamaa sun mana mootummaa keessatti akka nyaatame beektumoon beektan. Uummata keenya akka hin qaqqabne beektumoon beektan. Sun deebi'ee biyya kana keessatti irratti raawwachuudhaaf warri ambaasaaderoota biyya kana keessa jiran Birhaan Masqal ፍጹም እውነቱ eenyu jedhaman kuni walgahii bal'aasaa diyaaspooraa kana keessatti gochisiisaa jiru. Keessumattuu Meddemmar in action kan jedhan warra akka Biraanee Beekaafaa Dooktar Gaba'oo baay'ee isaanii Abiy kan jedhamu maqaa isaanii hunda liistii gadi isinii baasaa yeroo bira. Organizationii akkasiitu uumamee jira gara DC kanatti Meddemmar in action. Ida'amuu in action iyyuu miti Meddemmar in action jedhame. So wantoota baay'eetu jira jechaadha gana waan miccitii baay'ee isinii baasutu jiru waan baay'eetu jiru waan diyaaspooraa kana keessa ilaalaasin. Warra akka Biraanee Beekaafaa warra akka Maalofaa qeequu koo miti beekumsa isaaniitu limitididha. Eessarra jiru yeroo darbee piilaarii 3 isin argisiiseen ture. Jalqaba irratti poolisii imaammata sirni impaayera Itoophiyaa ittiin geggeeffamu adda Biraanee dabalatee eenyu Biraanee Masqal sun dandeettiidhaanis ta'e beekumsaanis ijaan arguudhaanis achi hin geenye. Isaan leerii sadaffaarra jiru. Warra kolkolleedhuma waan itti kennaniin dadammaqanii fiigan jechuudha. Lafa yoo kenniteef, aangoo yoo kenniteef, ayizoo itti yoo jajji warra fiigan jechuudha warra akkasii kun sadaffaarra jiru. Himaammanni biyyi sun ittiin bulu, impaayerri sun ittiin bulu qaama biraatiin ajajama. Fakkeenyaaf waan biyya kanaa walitti funaanamu guuramu dhaqeetu federaala harka gala. Amma kadhaan diyaaspooraa kadhachuun jalqabameera amma. Born regardless of political affiliation jechuu jalqabaniiru waan barbaanne amanuu ilaalcha barbaanne amantii barbaanne kaleessa kana walgahii isaanii irratti masjiida ta'uu danda'a cheerchii ta'uu danda'a paaster jechuu danda'a paaster maqaa paasterootaa boodannaa paasteroota edamariirra turtan. Paasteroonni keessa seenaniiru akkaataa isaaniitti dippilomaatik diskeshinii godhan baay'ee si ajaa'iba. Uummataaf kan quuqamu akka inni hin jirre argitaa uummataaf kan quuqamu immoo jira sabboonaan sagalee waaqayyoo beeku. So isaan kun warri gadii kun warra sirnaa gadiiti warra himaammatatti aanee immoo jira dhaabbileetu jira. Institutions jedhamu isaan kun immoo
institutionii sanas immoo eenyutu qabatee jira structure wal godhee wal qabatee ijaaramee powerful ta'ee mootummoota olii gadi immoo neetwoorkii isaa biyya alaatti caasaa isaa diriirfatee organizationii dhaabate akka impaayera Itoophiyaatti organizationota Amaaraan nafxanyootaan dhaabatan qofa Oromoon hin qabdu. Kan natti tole waan Biraane Masqal jedhu keessaa tokko Biraane Masqal qodaadhaa beektu garuu dubbii qubna garaa inni dubbate tokko maa inni Oromoon hin ijaaramne maal gootu waliin ijaaramne ammayyuu taanaan ijaarsatu hafaa biyya sana keessatti qaama biraadha kan lafa qabatee jiru kanuma warra wayyaaneeti jedhe ambaasaaddera garuu isaaniinis akka saaxiluu taagaa jechuun koomunitii Oromoo biyya alaa kana jiranitti jajaallatamuuf dhaqeessi bura qaqammasa waan ta'eef isaanii wajjiniin sirnuma sanatu sirnuma Haile Sillaasiitu sirnuma wayyaaneen gadi dhaabde sanatu diigamne Oromoon immoo ijaaree powerful ta'ee diiguu qabaa jedhe. Very good. This is quoting godheef gaarii baay'isa. Garuu warri ammaa leerii sadaffaa akka qodaatti warra ergaman laayika kan nama amma taa'ee danda'afaa kana jechuudha. Taa'ee danda'a sadarkaa poolisiitti ol olaanaatti waan akka impaayera Itoophiyaatti ol hojjetamu hin beektu. Akka dhaabbataattis immoo dhaabbata tokko jalatti wannoo jettee ijaartee Oromoo ijaartee of harkaa hin qabdu taa'ee danda'a. Poolisiin jira imaammanni isa jalatti organizationii gurguddaan jira isa jalatti taa'een maal organizationii sanaa fi imaammata sanaa galmaan geessisuudhaaf isheen immoo achiiti wallaggi koronaa vaayirasii caalaa bineensadha jetti Oromoon wallaggaa nama nyaata jetti. Ijoollee isaa gubeetu akkas godha jetti abbaan ilmaa ajjeesatti akkas jetti akka ittiin galma geessistoota. In short isaan kun saroota jechuudha. Saroota galma geessisan imaammata mootummaa sanaa yookiin dhaabbilee sirni sun baroota dhufaa darbaa keessatti ijaaran sana kan galmaan geessu afaan kaa'atte afaan kaa'aa bira kan hin dabarre. Qorqorroo bira kan hin dabarre konkolaataa bira kan hin dabarre. Lafa bira kan hin dabarre meetirii 20 yookiin kiiloomeetira 10 irratti mana ijaarratan goof godhatan bira kan hin dabarre garuu sirna sana galmaan kan geessistu sirna sana kan jiraachistu lubbuutti tortee akka goobanoota kaleessaa jechaadha. Akka warra jeneraalota ta'anii sirna impaayera Haile Sillaasee tursuudhaaf jecha jajamanii maali cimoodha isin jechaadhuma dhaqanii diina sana irraa injifatanii fi kan naqee injifatu kan naqee lolu eewu Oromoo. Sirna sana kan jiraachise eenyu jechuudha Oromoo. Warreen akkasii har'a diyaaspooraa keessa guutuu isheetu jira, biyya alaa keessa guutuu isheetu jira, guutummaa biyya lafaa keessa. Jarri kun diinota keenya miti, wallaalota keenyadha. Hin beektu. Gadi fageessitee biyyi tokko establishmentiin isteetii tokko maalirra akka ta'e, maalirra akka dhaabatu, attamittiin karoorsee waggaa 100 akkasii bitu warra hin beekne jaamota oduu odeessuu qofa malee gadi fageessitee qorattee seenaa hin beeknedha. Argitanii? Kanaaf yeroo akkasii kana Oromoon diyaaspooraa ala kana keessa jirtu yoo xinnaate hiyyeessa ilma abbaa keetii obboleessa sanyii kee laga kee naannoo kee mana amantii kee keessa jiraattu oolchuudhaaf ofii keetiin organizationii dhaabbachuu danda'utu sirra jira jechaadha. Makaleessa Dr. Obsaamoo maal jedhama Mineesotaa keessa walgeecha keessa galeetu hin gara duraayi maaliif nuun itti dabaluu diddanii nus ijaaramnee jirra ambaasaaddar jedhee boo'uuf ka'e hin boo'e. Achi booda immoo as dhufee ka'ee sossobate maaloo ta'e. Gaafa humna dhabdu gaafa irra keessaa himaammata dhabdu poolisiin dhiyaati ittiin bultu qaama biraatiin gaafa ta'u hayyuu taatee kaateetu boo'icha boossa. Akka saree kadhatta jala deemtee jechaadha. Maaliif kan jiru fitsumika irra sirna sana fitsum immoo sirna nafxanyootaa sirna bashootaa geggeessa ka maal gootaati natti. Kanaaf dooktarri keenya piroofeesarri keenya buchulloota jaraa jala shukurkura jechaadha hin boo'aaf jechuudha. Walga'ii ambaasaadarootaa koomunitii Noorz Ameerikaa geggeessan irraan xinnoo waa dubbataa jira isa kaan ittiin seenu. Hayyuu taateetu saree taata. Gaafa himaammanni olii si bushu sirni ijaarame sun sirna biraa gaafa ta'u sirna hodhamee dhufe sana
diiguu dadhabdaa sii ta'uu dida Oromoodhaaf ta'uu dida fudhachuu dida. Kanaaf Health Association jira, Lawyer Association jira, akkaataa adda addaatiin ijaaramanii qabu biyya alaa kana keessatti hayyoonni keenya. Just ijaarsa cimaa miti nan beeka garuu ijaarsi wayii jira, intellectualonni ijaaramanii jiru, warri fayyaa ijaaramanii jiru. Garuu mul'ata isaaniif eda gurbaa tokkotu na boosise, gurbaa gimbii tokkotu walgahii sana keessatti. Kanaan dura ani fayyaa keessan hojjedhe miilaanan kiiloo meetira 60-50 deeme baadiyyaa keessa hojjechaa ture. Carraa argadheen biyya Ameerikaa kana dhufe. Gaafan dhufuun yeere konteeneera tokko kadhadheetan jedhe waan fayyaa kana bara waggaa arfan dura yeroo wayyaaneen inni tokkoffaan aangora ture. Kadhadheetan kan miliyoona tokko tuqaashan wayii qarshii kanaa ta'uun kadhadhee faranjiitti boo'ee ofii kootis itti daguuggadheetan biyyaan ga'ee. Gaafan biyyaa ga'u na jalaa miliqsanii dhaqeen harka qullaa galee. Lixa Oromiyaatti naannoo harmooliinsaa, adaadoliinsaa, firoonnisaa itti dhumaniin qaqqabsiisuudhaaf konteenerii tokko meeshaa guutuu kadhatee meeshaa fayyaa hospitaala tokko wayyaaneen karaatti leqen goote iddoo barbaadde hallayyaa buuste. Sunis didamee dheetan lammaffaa waan ta'e yaalee gaafa sana immoo lubbuu kootiif iyyuu sodaachisee. Maaliif? Obboleessa koo maqaa isaan na bira jira. Maaliif akkas ta'e yoo jette sirnatu qabee obboleessa koo kana. Mucaa baadiyyaa Wallaggaa lixaatti dhalatee hospitaala biyya isaatiif meeshaa kadhatee konteenerii guddaa tokko maallaqa qabu hundatti daguuggatee daangaa biyyaatiin ga'e biyya gashee wayyaaneen miliqsitee fuutee gara dabarsite yookiin Tigraayitti ergite ta'a yookiin Maqaleedhaa yookiin immoo waan hin gurguratan ta'a waan isaa hin beektu. Maaliin rakkin sirna. Sirna. Biyyan qabdu, mootummaan qabdu. Mootummaa Oromootu qabaatte. Mootummaa Oromiyaatu pileeniidhaan dhufee as diisiidhaan meeshaa sii fedha. Hospitaala biyyaatiif. Gujiitti Booranatti sii fedha. Galma siigaa mootummaatu qabaatte. Riisoorsii sana ajaja jechaadha. Har'a jara keenya biyyi sun impaayiri sun maaliif nuu ta'uu diddee yoonaan jette hammam asiyyoo ati wal ijaarte iyyuu hammam asiyyoo civic organizationin kun wal ijaare iyyuu intellectualiin yoo wal ijaare iyyuu sirni olii qabamee jiru sirna nafxanyaati. Maalan godhaa akkam godheen sii galchaa laata silaa afaan Amaaraa hin beeku akkamitti sii ibsu. Sirnatu si qabee sirna impaayira sanatu si qabee. Sirni sun karaa darbaa si dhoowwee diyaaspooraa keessatti doolaara 5 walitti qabattee dhattee hiyyeessa abbaa ilma abbaa keetti gargaaru hin dandeessu. Ganaa piroosesii deemta. Piroosesiin sun immoo jalqabaa foreign affairs dubbisi jedhamta. Achiin ambaasaaddar maaloo dubbisi jedhamta. Achi immoo Finfinneedhaa federaala keessaa namatu kaameera achi abaluun dubbisi jedhamta. Akkaataa akkasiitiin dhaamsi kee Gujii Boorana Walloo Kamisee siif ga'uu hin danda'u. Maaliif? Impaayirichatu Oromoo dhiitee Oromoo exclude godheetu ijaarame waan ta'eef. Jaallattus jibbitus bara mootummaa wayyaana keessallee sirna nafxanyaati kan biyya sana bulchaa ture. Imaammata nafxanyaati. Poolisiidhaan siin jedhama. Educationin poolisiin mataan isaa kee miti Oromoo maal taatanisin hinjiru takka hin qabnu. Imaammanni dinagdee kan keenya miti akka biyya sanatti akka nuu ta'utti ijaaramne hin bara. Imaammanni dinagdee akkaataa Oromiyaa keessaa riisoorsii koonistiraakti godhanii fidanii federaala irratti habbuuqqatanitti hojjetame dinagdeen. Riisoorsiin Wallagga jiru Wallaggaaf utuu oolee bar. Riisoorsiin Arsii jiru bar caatiinsa jimaansa utuu achiif oolee bar. Arsii yoona Niw Yoorki bar. Ambohaan Amboo keessa jiru dhagaan Amboo keessa jiru Amboon ture Amboon barsiisaa ture. Dhagaan gati jabeessi Amboo keessa jiru. Ambohaan waan uumamaa yookiin immoo lafti warqiillee jira Amboo keessa. Isaan sun achii funaanamanii akka federaalatti itti gaafatamu godha akka itti ijaarame dinagdeen biyya sanaa amma imaammata beektaa ilaata policy makers eenyudha beektaa dinagdeen kee akkamitti akka nama ta'u jedhana. Ilaa ammaas naannoo nuyi jiru kun biyyaan keessa jiru kun Massachusetts jedhama.
warri kan biraa Washington DC warri kan Minnesota warri kan biraadhaa baay'eedha biyya 50 oltu jira Ameerikaa kana keessa. Isaan kun hundi riisoorsiin naannoo isaanii waan naannoo jettaayeti isa keessaa immoo naannaan jiraadhu kun Cambridge jedhama Boston jedhama CT'dhaan jira. Riisoorsiin Cambridge iddoon jiru kana keessaa bahu iddoo biraayyuu as guddisa. Gargaarsa as godha mana barumsaa hojjeta karaa miidhagsa waa suphaa waa hojjeta akkasi. Kanaaf CT'tti as garaagarummaatu jira. Utilitiin mana barumsaa akkaataan faayidaa akkaataan waan adda addaa maaliif akkaataa galiin asii saamamee iddoo biraan dhaqu as ollaasii jira maayilii 5 bira hin dhaqu no warra asii asuma tajaajila. Garuu for the last 100 years resourcing Wallaggaa resourcing Amboo resourcing Arsii resourcing warqiin Gujii Booranaa sentraalii dhufa. Finfinnee dhufa federaala dhufa. Finfinnee irra immoo Habashaatu jira. Gamoo Habashaa asii ol samiitti ijaara. Ilmaan Habashaa biyya alaatti erga riisoorsiin sun immoo ilmaan Habashaa Awurooppaatti Ameerikaatti ergee barsiisa. Isaan asitti baratan kun immoo imaammata kan caalu xaxanii dhaqanii biyya sanatti deebi'anii biyya sana xaxu. Akkaataa akkasiitti biyyi keenya Oromoon utuu qabuu hiyyoome. Utuu qabu. Uumaan Oromoo badhaaseetu uumamni immoo Oromoo deegse. Mootummaa dhabne gaafa jennu akkasi. Sirna dhabne yookiin immoo himaammatatu tolfameetu imaammata Oromoo ilaallatu miti. Imaammata Oromoo saamudha gaafa siin jennu kanarra. Warra kolkollee kanatti na jalaa hin aariin. Isheen waa funaannachuudhaaf hin beektu waan olee qabame. Isaan rakkataa jiraatu baay'isoo maqaa namaa dhadha'uun barbaadu malee afaan Oromoo dubbattu ambaasaaddar ishees maaloon ishees isheen akkas ergamtee madda mariin akshin mixqirii hojjettu kun mataan ishee quuqamaadhuma al tokko Oromoo taanaan gugungumaadhuma hojii hojjetta. Gugungumaadhuma nafxanyaadhaa kurkurta. Sitti tolee miti. Utuu ta'ee mootummaa Oromoo keessatti hojjechuu jaallatta. Taayyeeruma balaaleffannu kana utuu mootummaa Oromoo qabaatee hin hawwa bar. Amma garuu waan dhaqee dhoqqee keessa lixeef dhoqqee sanatti jabaachuu qaba balaaleffachuudhaaf Oromoo balaaleffatee sirna sana keessa al tokko sirna sanaaf identify ta'eera miti obbaaseera miti maal godhare falan qabu. Kanaaf wal nyaachinsi keenya kan nuti wal nyaannu warra leerii sadaffaarra jirrutu wal nyaanna. Hamma muutuun lolee si mo'adhee miidiyaa hawaasaa kanarratti siin utuun mo'adhee miidiyaa hawaasaa kanarratti si qeeqeessiin gadi utuun owwaalee deeme eenyutu na qaba beektaa? Dhaabbilee orgaanaayizeshinii impaayirichaan na qabata. Dhaabbilee sanas ijaaree cimsee instituushinii tokko ergan utuun tolfadhe fakkeenyuma si fudhachuu kooti. Ergan fudhadhee booda immoo utuun nan darba jedhe ammas himaammata biyyichi qabutu immoo na qaba. Kanaaf ani maaliin ta'u hiiqee miila hiikfadhee beekan gulummaa impaayira Itoophiyaa owwaalee impaayira Oromoo simattu ijaaruu hin danda'u. Hin dandeessu jechuudha fakkeenya nu fudhe. Maaliif hin dandeessu? Hin jabaanne mootummaa hin qabnu hin qabsoomne Oromoon hin qabsoomne qabsoorra hin jiru. Iddoo dhukkuba keenyaa hin beeknu. Kanarraa kan ka'ee wanta ati kennitus waan ati gootus beekumsa ati arjoomtus maateriyaalii qofa miti jarana. Koronaa vaayirasii kanaa fi kan fayyadu gilaafii erguu qofa miti. Wantoota funyaanitti hidhatan kana erguu qofa miti. Tuuttaa erguu qofa miti. Beekumsas erguun, informeeshiniis erguun, barsiisuun isaan kun hundumtuu walitti dhufaniitu uummata kana gargaaruu danda'u jechuufani. Kanaaf diyaaspooraan keenya biyya alaa kana keessa jirtanii maaloo lafa jirtanitti wal ijaaraa. Uummanni kun beelatti deemaa jira. Already uummanni Wallaggaa beela jalqabeera. Uummata nama kadhatee hin beeknedha. Maaliif beela jalqabe beektaa? Waggaa darbe kana hin qonne hin haramne yoo qonnaatti gadi ba'aa jette lafa xaa'oorra jira Wallaggiin lafa uumaan badhaaserra jira. Garuu dargaggeessa gadi baatee waanan qoffora jettu buna nan qoffora jettu rasaasaan dha'aa turan. Rasaasaan bakkeetti akka
akka qurupheetti ammallee qurupheen iyyuu mirgi quruphee iyyuu eegama biyya keessatti natti fakkaata. Akka qurupheetti rasaasaan funaanamaa waan turanii fi mana keessa turani. Hin qotanne hin aramanne beela'oodha. Ani hin beeku baay'inni uummata Wallaggaa baay'eedha miliyoona hedduu. Maal akka nyaachifamu iyyuu namaa hin galu. Koronaa vaayirasiin utuu hin gahin dura sabni kun beelaanuun dhuma. Kanaaf diyaaspooraa keessa kan jirru dhuguman isiniin jedha daabboo tokko itti faranjii biraa arganu daabboo tokko karaatti nan bifne uummata kana dhandhee qaqqabnu ammaa kaanee ijaaruun baay'ee barbaachisaadha. Koominiitiin walitti ijaaramuun baay'ee barbaachisaadha. Gujiin beela keessa jira. Booranni beela keessa jira. Walloon illee waraanarra ture. Kana qofa miti. Giddugala Oromiyaa keessaa naannoon baay'een naannoon Salaale, naannoon Gindabarat, naannoowwan kun hundi waraana keessa turan. Lafti waraanni hin qaqqabiin hin jiru bara. Amboo dabalatee har'a intarneetiin maaliin hojjetu bara. Amboo Finfinnee jala maalii 20 kan hin taane hojjetu bara. Irraa kutanii sababii sabichi qabsaa ta'eef. Beelaadha uummanni kun ammayyuu beela keessa jira. Dhukkubichis fixuuf itti fiigaa jira. Dhukkubichi naman safeeffatu, dhukkubichi xinnaadha guddaadhaan jedhu. Dhukkubni kun achi geenyaan akka odeeffannoo kan dhagayetti isin naasisuu miti baakotti naqamteetti dhukkubni kun argameera. Odeeffannoo har'a na bira gaheedhaa koonfirmiin goonee irra deddeebi'een bilbilee gaafadhaa gaheera dhukkubni kun. Maal akka fallu hin beeknu. Uummata keenya bira gaafa ga'e lafa ciisullee hin qabuun isiniin jira. Hospitaala keessaa hospitaala naqamtee warri hidhatanii argitan beektu. Hospitaala Amboo, hospitaala naqamtee nan beeka. Hospitaala Bishooftuu nan beeka. Hospitaala Adaamaa keessa jiran tokko argee beeka. Hin jiru beekta miti. Tokko hin jiru. Dhukkubsataan lafa rafu kan hin qabne beektaa? Gilookoosiin fudhachuudhaaf iddoo itti sa'aatii tokko rafu hin qabu. Kanaaf uummanni keenya hin dhuma jechaadha. Uummanni kun utuu nu ilaallu dhumaa jira. Kan keenya iyyuu hin beeknu asummaa kunoo yuunivarsiitii ana keessa jiru kana keessa pirezidaantii yuunivarsiitii koronaa vaayirasiin qabamee ciise. Haati manaa qabamte ciiste. Saayintistiin sodaatu. Pirezidaantiin sodaatu dhukkubichi. Wallaalaan sodaatu. Beekaan sodaatu. Dhukkubichi hin qabata. Boollee qabata. Hamma gaafa jirruutti nama dubbanna akka kana dubbataatu sokkines. Garuu nullee jiraannes miidhamnes hospitaala biyya guddate keessa jiru. Dhandhee lafatti xinnoo yaalamnu qabna amma deemnutti. Uummanni keenya hambaan qaba. Kanaafi yaa Oromoo diyaaspooraa hin ciisiina. Ijaarama. Nama 15 maan taane ijaarama. Ijaaramaatiin doorara 2 walitti buusuu jalqabaa. Abbaa tokkoof gidduudhaa filadhaatii wal biratti waan qabda walitti buusuu jalqabaa. Waan goonutu hin jiru waan ta'eef waan sabichitti adeemaa jirutu waan yaaddessaa waan akka malee nama yaaddessaati. Barattoonni keenya already yuunivarsiitiin hundumtuu gara biyyaatti galaa jiru. Barumsa dhaabaniiru. Akka biyya kanaa barumsi sirratee fi waa barachuu hin danda'an mana isaanii keessatti isaan mataansa waan baay'eetu jira. Barataan kun tarii fayyaa qeetti gala ta'ee hin beeknu vaayirasichi mul'atu namarraan argamu. Dafee nama keessatti mul'atu waan vaayirasiiti sinii galee maatiitti fuudhee galuu danda'a barataan kun. Barataan kun ofuma isaatii iyyuu immoo miidhamaa ta'uu danda'a. Sababiin isaa jireenya doormii biyya keessaa hin beekna miti. Wal biyyatti baran jireenya kutaa barnootaa biyya keessaa hin beekna. Nam tokko ittiin ho'ee hafuura baafatee miheeka qabsiisuu danda'a. Kanaafi uummanni ala kana jirru waan dandeenye kan danda'u odeeffannoodhaan. Warra daraa keessan laayivii baatanii barreessuu katabuu dandeessan waan dandeessan hin baasaba kana dubbadhaa. Warri maallaqa walitti qabuu dandeessan immoo maallaqa walitti qabuu jalqabaa. Warri meeshaa adda addaa meeshaa ogummaa fayyaa walitti qabuu dandeessan immoo isa walitti qabaa. Ogeessotuma keenyaaf annayyaa addaa dooktorootumti keenya isheen biyya keessa jirtu narsootumti keenya maal ofitti uffatteetu namoota yaalti. Silaan jirumtu beekta annan beeka. Maalummaa akkuma ittiin uummata yaaluu danda'u. Namni utuu dhukkubsatee dhaqee iyyuu jalqaba irratti kan du'u dooktara bara. Utuu lubbuun dooktaraaf lubbuun isa kaanii adda jechuu kootuu hin taane yoo dooktarri jiraate inni kaan immoo dhukkubsataan immoo yaalama. Kanaaf dooktorootumaaf illee
dafaati dafnee ammumaa kaanee waa tokko walitti buufnee biyyatti erguu hospitaala tokko keessaa dooktarootuma 10 illee tuuttaa 10 bitaa ergaa hin qabu maallaqumtu jiraate biyya sana iddoo bitatan hin qabanii hin jiru. Kanaaf adaraa keessan kanan isiniin jedhaa kanan isinitti dhaammadhaa waa'ee koronaa vaayirasii baay'ee isinitti dheeressuurraa sumarratti cufuu laata. Fayyaa ta'a. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u. Miidiyaan koo yeroo hundumaa isiniif jira. Koronaa vaayirasii kana wal qabsiisee miidiyaan baname miidiyaa bareedaadha. ODM Oromoo Digital Maltaayii Miidiyaa YouTube'idhaanis darbaa jira. Saabskraayib godhaa. Ulfaadhaa. Nagaatti.